الرواي أجتشا هرجع خيس الدماء جرتو في نانو أدرت اللي دماء جرتو أنا رادو بنا يوتنا واي ركو ورين برتسجنا أنتوني نما أكم ولك أبتة أوروموتنان جيل شجتة أوروموتن أجيسيتي وناقول التة نموت إسين qualify قول التة إرجما نفتنيا بوتو داف يوخان إرجع نفتنيا بكانجهو داف كرورة دانيل كبر بكانجهو داف والرئيسين أكم مشينتك أبتة دماء جرتو والرئيسين دبتا جرتو ورّو تركينا كمان أمة هدو خنا إراد زبدين تريشوا أما مالتو ديما جربيه خيس لين قد أبوليس خينيا محمد أمين قالني ورابي ساف دربن الرمو خبيرا جابر عمر دريدوات غربا دلدلا غربا نقدتو نما مالك أبو إسا خان اللي دريدوات أجيسن جتشو يومي خوني خلينا أجيشان توني مالي في أورومو تنجيل شني متى قد أبسو في مو أورومو تون أكيسين متى والقبتة لمدة كابسون غوني في نميل كوينة جاني أمة إرو أمة متان سمون إرتي إرجساني أما إرجعافا خان دريرون لينو دادته أما إنجد لينو تدادته توري أرانتان أوبريشنا نفتنيا وجولي قالودان وان نفتنيا تولشتين أرانتان أورومو هررجي خيس ديماني غورو جرنجتشو ورّا دلدلتا نما جبا نما إجته ديما غورا جرنجتشو أين يفان ورّن هركي ساني فودتشو بره ورّ صدق آخر يسوع قدته ورّ جزء قدتني ليش لا نمني عربي أمريكا خنا قارجته وان أرجع قدته سان أكملتين سولف قد جي سلا من برنوتها سينه حالة اتوان خنا ولانو الرد دلقود إيسه أسيس دوفه كرايمي دلقيتي أسر أري أميجة شور أو صورك أنك بان مالف واني نخيسا قدته كرايمي لا كورابشن يشو تناها قفامتي هدور ورّ كسا فكينياف namoota inni ati amma fakkeenyaaf Oromoo fakkaata jinni je arraba gizee nama arrabsu mucaan kun already psychologically sammuun isaa rakkoo qabdi yeroo inni amma fakkeenyaaf haa jennu warreen amma eenyu biltsiginnaa kana keessa oggaa inni hayyoota keenya maqaa dhee abaluun akkana jee akka Dr. Bayaan faa akka wannaaf gizee arrabsu hayyee biltsiginnaa keessa akka eenyu maqaan isaa nageessa oddoo dubbe inni hoo Oromoo dhaaf fulli isaanii fakkaata mee tana kaa gaafanna kan Oromoo ni fakkaata inni isaan Oromoo fakkaata hayyee ati hoo Oromoo akkamiin fakkaata tana kan because ati warshaa arrabaa keessa baate warshaa arrabaa gizeen jedhu dhugaan jirtu himamu waan qabduuf maaliif Qureesha arrabsaa jira shanyii bilisa arrabsaa jira kakka Jawaar Mohammad kun yoo Oromoo fakkaanne kakka Haji Xinxalaa kun yoo Oromoo fakkaanne kakka Ali kun yoo Oromoo fakkaanne nama isa fakkaatu isa manzirraa dhufe takka kakka nageessa oddoo dubee kana Oromoo fakkaata isini gala soo kana ummata kana arrabaan injifachuu hin dandeenyu psychologically miidhamanii waan guddataniif waan psychologically rakkina keessa guddatanii dhufaniif arraba waan oomishaniif kanaaf arraan tan as bahee Oromoo gantaa fi kutaa waliin dhawudha maaliif sammuun isaa warra rakkoo qabu kana godhaa jira soo ammaan tan waa'ee ajjecha Harargee irratti deebinaa jechuu erga waa'ee background kana dubbanne jechuu arraan tan maaliifi dheengadda Muhammad Amin qalanii haala suuqannee isaa ta'een qalanii erga darban booda deebi'anii shanee godhee jaan jechuu arra mucaa daldalataa makiinaa tolfachuuf dirree dhawaa dhaqee ajjeesanii boru amma as bahanii shanee godhee nuun joo deeman jechuu shaneen yookaan waboon ilmaan Oromoo bilisa baasuuf gaara galte malee Oromoo qaqqaluuf hin baane ani laal dhugaan isinii hima warri amma akkana qualify tahee ergamu kun hundi isaanii dubbeen isaanii warri abaa'oon Amaara qaqqalaa jettee nu leenjiftee jee afaanii baafatee guyyaa tokko manziidhaa gurbaan kun nafxanyaadhaa laalaa fuula keessa sirritti laala Amaara asit dhalate hiinawus ni galan achumaan osoo sadaqaa kadhatanii achumatti wal horanii bisidiimotti boodarra akkasi guddataa dhufe arraan tana inni itti aanaa yookaan quuqamaa jaarraa abbaa gadaa'if godhee ana nalaalaati jaarraa fi inni isaa wal fakkaatan jira keenya mee warri jaarraa akkana maqaa balleessaa jiru kun rabbiin rahmataa godhuu fi jaarraan abbaa gadaa bareedaadha ija nama guuta sini galee haasawullee haasaw nama guuta
Sinigale backgroundi khana takkalleen qabu jechuudha. Warri backgroundi khana qabu warri isaan arraba oomishu isaan kana jechuudha. Warri arraan tana maqaanu balleessee maqaanu nyaatee maqaa harargeellee nyaatee akkasitti nuun deemaa jiran jechuudha. So kanaaf arraan tana waan amma as deemaa jiru ummanni hiriira nutti dhoohuuf deemaa. Ummanni nutti baqaquuf deemaa sodaa jettu qaban. Arraan tana yoo gurbaan tokko Ameerikaa keessa namni dillu kun bahe mallas illeen amma dura himeefii jira. Aboo Oromoo tana hin dandeeysani. Gaafa Oromoon tun isin dhoote galaanaati waraanni Afrikaa deebisuu hin danda'u jenne Oromoon qeerroon gootee garsiiftee jirti. Arra biltsiginnaan wanni isiin tahaa jirtu Oromoo cabsuudhaaf naftanyaa wajji wal gurmeessanii warri akka tana kaakunfaan joollee harargee ija keessa deemanii ajjechaa sukanneessa karoora naftanyaatiin joollee teenya gataa jiran jechuu arra khalee Muhammad Amin ajjeesan arra Jaabir Umar ajjeesan direedhooti. Eenyutti sababsachuu deeman shanee yookaan waboorra deebisuu deeman jechuu. Isinii gala garuu wanni kun ooltee bulti malee ummata hadheessiti ummata jinneessiti. Immoo gaafa akkuma Abiy amma dura jee Magdal mashanaf no erga jee Abiy arra ajjeesuu eegalee jira. Gaafa ajjeesuu eegalee inninis ta'isaa kololo jechuudha. Ta'isaa hallayyaa ta'isaa qileedha. Tanuma wayyaanee mudattee isa mudata. Isaan barqaata duuba shirgigaatu eegalanii bar. Osoo Oromoon qaaman oowwifatin osoo Oromoon dibbuun eegalin osoo Oromoon akkana boqoytee teessuu dhukka'uudhaaf deemu jirtu. Baaraganii arra addisuu argaas bahe labsa baasa. Taayyee danda'a nama arrabsa. Tana kaan silaa warshaa arrabaa keessaa bahe nama arrabsa asirra bahe abbaa namaa qabritti arrabsa haadha namaa arrabsa irra laalina maaliif gandi isaanii irra guddaan isaanii warri duushii kun warri qomaaxaa kun warra manzirraa dhufe as nu keessa galee Oromaay shanyiteenya himatan Oromaawaniiti sambooda nu fakkaatanii deeman immoo diinummaa isaanii amma kanarraa garreechuu maaliif psychologically waan qabu. Kanaaf arraan tana jara akkanaa kana wanni akkana maraatanii carqii darbanii Oromoon ganaa ammaan tana nurra ka'uuf deemti hiriira fincila kaasuu deemti sodaa jaan qaban. Fincila waggaa afur nutti fudhate biltsiginnaadhaaf jiini tokko ni gaha. Yoo jaan biltsiginnaan nu qoftaan dhugaan sinima. Tuffadha arraan tana karoora tana kaan baasuun karoora Jaafar Ali baasuun harargee keessa deemanii ijoollee akka Muhammad Amin akka Jaabir Umar ijoollee qaqqaalii ijoollee baratte ijoollee miskiina waan takkan beekne sababa sabboontuu ta'an qofaaf qalanii shanee irra deebisuu fadhan jechuudha. Isinii galee soo kanaaf dhugaadhaa ammaaf waan itti milkaawan fakkaate osoo itti milkaawanii sila waggaa dabre kana guutuutti milkaa Oromoon diddaa isii itti fufuu qabdi. Waan itti milkooyne warra kiriminaala warra mataan dhukkubu warra rakkina qabu warra hundetti wannummaan galgalaa ganama warra gaafa dukkanaa qabsoo keessa bahan warra gaafa Haayile Sillaasee Oromoo facaasuuf akkami baha namni gaafa Haayile Sillaasee Oromoo facaasuuf akkami gaara gala. It doesn't make no sense because namoonni akkanaa kun yoo dubbe isaanii qorattan faranjiin maal jetti dhiyootanallee isin himeen jira. When somebody repeats something over and over, he is doing it jaan rakkina qaba jechuun namni sun maaliif rakkoo tana waan qabaniif Abiy illee number 1 qualify godhee galfate jechuun namoota akkanaa. Because namoonni akkanaa kun namoota fudhachuu malee hannuun baratin namoota identically crisis keessa jiran namoota rakkina sammuu qaban waan tahaniif dalagachuus waan hin dandeenyeef isaan wanni isaan danda'an arraba waan ta'eef arraba kanaan akka jiraataniif isaan galchee arraan tana ummata Oromoo irratti wanna godhaa jira. Garuu Oromoon kanaafillee hin cabtu tana jala mureetti siniimaan. Wallaahi wabillaahi Oromoon hin cabtu. Arraan tana odoo silaa arra akkana ijoollee ija keessaa fuutanii harargee keessatti akka dheengadda nu dhaaddatetti akka dirree dhawaan isin yoo shaneef keessaa baasuu baattan likkii isin galchinaa jee. Arrammoo hujii jirraa jee dheengadda.
Dhokateeti hojii jira namni waan kana itti gaafatamu isa faadha tokkoffaa. Tana kaafaadha itti gaafatamu ijoollee amma dhumaa jirtu Harargee keessatti. Tana kaafaa itti gaafatamu. Garuu kun hundi Sinigala kun hundi namni itti gaafatamu isin tana kaafaadha jechuudha. Dhaabbadha. Oromoon irraa dhaabbadha. Oromoon irraa dhaabbadha. Dhugaa jirtu wali himneeti kararra wal keenya malee Oromoo ajjeeftanii bakka takka gahuu hin dandeessan. Oromoon gaafa boqoytee lafaa isinii kaate wanni isi deebisuun jiru. Tana dhugaa jala muraa baradha. Sirriitti jala muraa bara. Amma isin jala geesse yeroon isin jala geessee jirti. Maal waggaa 4 wayyaanee nu fudhatame wallahi isinin jaa yoo Oromoon takka lafaa kaate yoo ummanni takka isinii gadhoohe unu arraantana sababa nama tokko gurbaa poolisni asirra jetee fi arraantana hiriirri sun Minnesota ka'ee Ameerikaa wal gahee Awurooppaa dabre Awustiraaliyaa dabre addunyaa gahaa jira jechuudha. Isinis arra ajjechaan Oromoo irratti godhaa jirtan kun wanni isin godhaa jirtan kun mee xiqqoo booda eeggadha. Gaafa ummanni isinii dhoohe hin jirtu biltsiginnaan kana beekaniit arra addisuu arra gaafa wanni muddamanii hirriiba dhabanii ganaa osoo Oromoon hin ka'in ganaa osoo hin eegalinihu bakka seenan dhaban jechuudha. Oromoon ka'uu qabdi. Oromoon tokkummaadhaan kaatee warra afaan Oromoo dubbattu nafxanyoota afaan Oromoo dubbatu kana likki galchuu qabdi kaatee. Tanuma wanni si baasu Oromoo. Kaanee tokkummaadhaan nafxanyoota afaan Oromoo dubbatu ka'u tokkummaadhaan kara hundaan waboollee arrarraa eegalee namni shane asirratti waggaa 5 guutuu adda durummaan shane jau ilma manzirraa dhufee nafxanyaa as keessa dhalatee sadaqaadhaaf dhufanii Harargee keessatti bishidiimoo keessa wallaannachuu dhufanii asumatti galanii arra guyyaa kaan ABO'n Amaara qaqqalaanuun jette jedhee social media irratti afaan Amaaraatiin dubbata. Zaalimni kun arrabni nam tokko raanaaf maaliif jennaan because warshaa arrabaa keessaa bahe gandi qomaaxaa dhiifama naa godha rabbiin naa araaramu ani qomaaxaa hundan baanu qubanuu laate kanan baanan gandi qomaaxaa dalagaan isaanii arrabsu gizeen akkana joo namni hedduun ni galaaf beeytanii rabbi isinittiin kaasiin qomaaxeen akka itti isin wal arrabsitu hin beeytu warri naannoo biraa yoo beeytan hin beeku nu bira ni jira nu bira bakka haga tokko jira. Qomaaxeen akka itti isin wal arrabsitu yoo isaan achiisi dhufan irraa maqu qabda si arrabsanii waan biraati akkuma horiitti wal qoran dirree mataan irratti wannummaan gurbaan kun waan qaama saalaa galgalaa kanama asirra taa'ee dubbatuuf because gandi isaanii dirree irratti wal qora. That's the reality. Dhuguma jirtu dhugaa jirtu akkanatti aliif baataa jennee wal himuu qabna. Lammaffaa arraba keessa guddate sadaffaa psychologically affectee waan guddateef arraan tana dhufee Oromoo tana hayyoota kan akka jiru Oromoo irraa baase. Leencoo Lataa Oromoo miti nuunja. Daawit Ibsaa Oromoo miti nuunja. Dr. Bayaan Sheekh Amin Ibrootiin abbaa sadii qofa adda lakkaawwatan Oromoo miti fuula isaa ilaalaa nuunja. Inni nu fuula isaa argu. Bar Dr. Bayaanii fi Sheekh Amin Ibroo abbaa sadii qofa adda lakkaawwatan abbaa sadii qofa. Sari waliin qaambatu fuula isaa ilaalaa nama jaare. Jaldeessi Oromoon tun waa malee mammaaktu beektanii. Oromoon tun waa malee mammaaktu. Jaldeessi dhallaa ifiin argu jaanta nama malee itti isarraa tan argu tanuma achi san arga. Ifin argu beektanii maaliif haala inni itti guddate. Kanaaf qomaaxaan lafarraa nu kaateeti ta Facebook irra nutti ol ba'e jechuudha. Amma kun qomaaxaa Facebook. Because itti guddate, itti dhalatee, itti guddate, keessa guddate. Sini galee? Kanaaf arraan tana hayyoota kana hunda waliin gahee fixee khajalaa dubbachuu dadhabe. Silaamee Juwaar akkasii deebisuu feeta yaa konkaa Juwaar bar Qureeshaa bar akkamis jalaa dubbata. Bifti isaatu nu himti bar maal akka fakkaatu. Ati bar bifti keetu nu himee jira waan ati fakkaatu. Afaan kee nutti himee jira, bifti kee nutti himee jira. Eessa akka dhufte nutti himee jira. Kijibaan maqaa moggaafattee dhufte asitti nu jeeqaa jechuu yaa ilma nafxanyaa hatticha yaa manzirraa ka dhufe. Warra akka isaa kana nyaachisaa warra amma nama meeqa qabamee jiran doktorri koronaadhaan Itoophiyaa keessa. Osoo namni gilaafsii doktorootaaf hin binne tana kaafaa nyaachisaa arraan tana akkamitti
ummata keenya deemtanii Harargee keessa ajjeeftan Jimma keessatti ajjeeftan Wallagga silaa dhiisa Oromiyaa keessa deemtanii nama keenya fixaa jirtan eenyuun karoora nafxanyaan isinii baaftun na dhaggeeffadhaa umriin teessan akkatti isin gabaabduutiin isinii ibsaati gaafa mucaan kun Ameerikaa keessatti poolisii mormarra ajjetu namni already ji'a lamaaf dalagaa dhaabee mana taa'aa jira ummanni already frustrated jira already hijaa qabatee jira ummanni Ameerikaa gaafa namichi dhufee daqiiqaa 9 asirra taa'ee lubbuun achitti keessaa baatu ka'e jechuun ummanni social media akkasitti osoo namni laaluuti lubbuun keessaa baate ummanni aarii qabu ka'ee lafaa utaalee jechuudha aariin sun babal'attee arra Ameerikaan qubata kaan dhaabbachaa jirti Itoophiyaan immoo na dhaggeeffadhu Itoophiyaan already waggaa takka dura waggaan dhaqee dhufu jireenyi namni keessi jiraatu haalli jireenya namaa killee takka namni faxara nyaachuudhaaf qarshii 6 bitatee jiraata killee takka bitachuudhaaf qarshii 6 daabboo takka qarshaniin bittee nyaatta bar South Sudaaniin nurratti laallatteeti fincila nurra laallatteeti godhattee bilisoomte Umar al-Bashir firraa darbite nuti Abiyyi dadhabna Daniel Kibret dadhabna tana khaasa daqaan guddate kana dadhabna nuti no never in dadhabna immoo tana jala mureeti sinima wallahi wa billahi sininja ani xinxalli khiyata kaawee lafa bu'e gaafa Oromoon achi dhoote wayyaanee waggaa afuritti fudhatee mi'ee Abiyyi baatii afurii miti arono torban afuru ni gaaf maaliif jaa dubbeen qabu tokkoffaa wayyaanee wanni akkasi waggaa afur survive gooteef isini haa xinxalwani waggaa afur wanni wayyaaneen survive irratti goote number 1 yeroo sanitti humna waraanaa jabaa qabdi makalaakaa guutuu isi harka jira maallaqni 50% economy Itoophiyaa harka wayyaanee ture haga dandeessu resist goote waggaa afuriif Oromoonis qeerroonis fincile itti cimsitee waggaa afurii dhiibdee gadhiiste jechuudha arraan tana Tigraay maqaaf Itoophiyaa jala jirti malee arra Tigraay biyyeef dandeesse dhugaa walii himna Tigraay arraan tana Itoophiyaa jala maqaaf teessi malee already biyyeef dandeesse hunoo filmaata gaggeeffachuuf deemaa jirti waan feetu godhachaa jirti biyyeef dandeesse Amaarri Abiyyiif ajajamaan jiru biiti daffaramte lafti tuffatamte Oromiyaa qofa akkasimi so kanaaf arraan tana this is logic one sammuu namni xiqqisho baratee fi namni IQ takka qabu namni general knowledge takka qabu understand godhuu danda'u jechuudha warreen akka tanahaa warreen akka eenyu taayee dongoraa warra hijaa qabachuudhaan hijaa nama qabachuudhaan by the way amma galee kunis harka lafa jalaati asitti marzi qataayeen gattaa ije eenyu maqaa maqaan isaa naayima amma galee itti aanaa maarree ta'e kana shaanqillicha kana eenyu maqaan isaa maqaan isaa na jalaa bade aboo maqaa isaa na barreessa maqaa jinniin isaa hamtu amma jarri kun hundi nageessaa oddoo dubbe illee warra asitti Jawaar ajjeefamuu qaba jee amanu keessaa tokko warra Oromoon faca'uu qabdi jee amanu keessaa tokko jarri kun hundi dubbeen isaanii kriminaala dhiiga Oromoo hin qaban yes nageesso hundi warra Oromoon tun akka diigamtuuf akka facaatu fedha soo duuba amman tana jara kanaatu Abiyyi wali guuratee kolkollee darsa kana wali guurateeti Oromoon cabsaa jee deemaa jira eenyu abdachuudhaan nafxanyaa dabtaraa abdachuudhaan warra akka Daniel Kibret never ever Oromoon qabsoo itti beeyti arraamiti waggaa 50 akka arraa dukkana san keessa gaafa selfooniin hin jirre gaafa Facebook hin jirre miilaan deemanii bar eessa miilaan Baalee fi Harargee wal keessa deemaa ilaa meeqaa wal keessa deemaati qabsoo gaggeessaa turani bar arraan tana dhiisaa uga arra qeerroos akkatti gaggeessan gartan arra Jawaar yoo deeme ka Jawaar bakka bu'u kumaatamaa jira soo kanaaf arraan tana ummanni kadhattuun kadhaan guddattee fi ka Oromoo keessa dhalate kun hundi arra dhufee morma kanarra isin ajjadheetiin gabrummaa ba'aa tana isinirra deebisaan hunja Abiyyi isaan kana qabate never hin dandeessan Abiyyi jala murii beeka ammaan tana arra wanni taayyee danda'a ka'ee booyuuf
addisu argaa wanni booyuuf warri hundi wanni boo'aniif shakkanii jiran oromoon nutti khalafaa ka'uuf deemti oromoon wal jaaraa jirti keessaan oromoon ni kaati oromoo dhaabni siyaasaan kaasu oromoo dhaabni siyaasaan kaafne dhaabni siyaasaa kaasuun ta'u dhaabni siyaasaa kaaseellee hin beeku ummanni tokko amma mucaa dheengadda hiriira Ameerikaa keessatti deemaa jiru ummata akkana dhumaa jiru bizinesi akka gubataa jiru namaatu kaase paartii kaase no roorroo kaase jechuudha roorroon isaan arraantana dheengadda Mahammad Amiin mormarraa kuttanii darbitan shanee godhe jechuudhaaf arra mucaa miskiinticha Jaabir Umar makiinaa tolfachuuf dirreedhaa dhaqe qaltanii ajjeeftanii darbitan kun immoo osoo dhaaba siyaasaan taane ummata lafaa isin kaasa ummanni already ta duraan dura frustration keessa jira jireenya already itti qaalee jira san gubbaan koronaan dhufee jira Itoophiyaan already economically qanqalloon isii zero taa jirti taana farrisaan jiru dhugaa jirtuun isinima anta ka dubbinti ta kala fabuteeni beeyti hin beeytume farrisaan jiru qanqalloon kaaznaan abiyyi duwwachaa jira keessa beeytonni galgalaa ganam nutti himaa jiran keessa beeytonni akka nutti himaa jiran already qanqalloon isaa duwwachaa jirti kuni maal fida dhoohinsa fida poolisiin mindaa fedha waraanni mindaa fedha hojjetaan mootummaa mindaa fedha kun hundi mindaa fedha sangubbaan maallaqa kana eessaa fidee kafaloo jettan dur harka 50 sadaqaa Donald Trump itti kannata European Union sadaqaa itti kannata 50% budget Itoophiyaa akkasii cufama baradhaa sirriitti 50% gibiraa fi waan adda adda irraa guurameeti kafalama kaan sharafa nuti asirraa maallaqa namaa erginu akka hard currency jijjiirrachuudhaan itti fayyadamuudhaan itti jiraachifti Itoophiyaan kaan immoo adda durummaan kagalii Itoophiyaadhaaf galchaa jiru dirree xayyaaraati arra eenyutu xayyaara Itoophiyaa koraa jira nobody galiin waggaa amma ji'a meeqaaf deema eega xayyaarri Itoophiyaa percentii meeqa luus godhe business how many months 3 months 4 months injiru galiin injiru kun hundi walii dabalamee walii buqaayee ummata dhoosuuf ta'a gaafa dhoohan immoo abjuu ta'uu deeman jechuudha namicha abiyyi ja'amuu dhufee ture addisu araggaafaa ture tana kaafaa warra ja'amuu ture eenyu maqaan isaa Taayyee Dongoraa warra ja'amuu ture kun hundi amma beerisuun seenaa ta'uu deemtan seenaadha ta'uu deemtan arguuf teessan seenaa ta'uu deemtan soo kanaaf oromoon qophaawaa jirti oromoon fincilaaf qopheessaa jirti waboonis jabaachaa jirti waboollee bira dhaabbadha waboollee wajji dhaabbanna ka'a tokkummaadhaan kaanee immoo osoon anuu joobadha ani jee dhiisee it doesn't matter it doesn't make no difference an dhugaan isin himan garuu misteekii abiyyi dalaguun misteekii inni karoora amaarri baasee fi ummata akka tanaa kana faadhaan amma harargee keessa godhaa jiru kanaan gaafa ummanni gadhoohe oromiyaan walga that's it you are welcome wayyaanee waggaa 4 because maallaqa qabdi if dandeessee jiraatti kijibaati addunyaadhaan na bira dhaabbadhaa na gargaara natti maarree jaanii survive godhe abii survive godhuu hin danda'u tana isiniif hima jala mureen isinii hima jechuudha soo kana fayyaa argadha waan na hojii turtaniif jabaadha oromoo we will win this war we gonna win ni injifanna tokkummaadhaan alaa keessan nutulleen tuubboo biyya alaa tana cufuudhaan tuubboo gargaarsa biyya alaa tana cufuudhaan silaa isinuu osoon jaalanne ifii fuudhooti gaafa isin dhoote namni afaan cuqaalu hin jiru jechuudha soo kana fayyaa argadha tanuma isinii qooduufin dhufe amma gaa walit dachaanee jirra walgalchina asirraa walgalchina kootu deebisaa kan nadhoo barbaadde yes walgalchina asirraa dhukkee walirraa qaabna jechuudha qilleensa kanarratti soo kana arraaf isin gahaa fayyaa argadha waan hojii turtaniif sheer godha biraan gaha tana kaafa biraan gaha ya ni laala viidiyoo kiyya laalu malee noolu abiyyuu ni laala isa dhiisaati soo kanaaf kolkollee tana hunda kolkollee biltsiginnaa ammaan tana ganaa ummanni hiriira nu baha je'anii hafuura oromoon bara hafuura ganaa hin baafanne bara namni tokko hafuura baafatee itti qophaawee pilaana godhami oromoon osoo ganaa dubbiin eegaliin osoo hafuura hin baafatin qaata buddamanii bara akkatti buddaman gartanii bara qaata shirgigaachuu eegalanii bara duubatti you will see hundi keessanuu amma ganaa waan qabatanii gadhiistan wallaaluuf teessan seenaa ta'uu teessan immoo takkaan viidiyoo asirra teessanii nutti himaa turtan asirra teessanii likki isin galchina nuun jettan arraan tan ammoo hojii jirra jettanii dheengadda as baatanii nu himtan
hujii teessan nu garsaa jirtan shaneen nama qaltuun jirtu waboon nama qaltuun jirtu waboon oromoo yaa fi oromiyaa bilisoomsuu fi ilmaan oromoo gabrummaa jala baasuuf qabsaa malee ilma oromoo sabboonaa qaluuf hin booro waboon kun ilaalcha tanakaatii fi ilaalcha nafxanyaati namni waan akkanaa oofu never amma tokkummaadhaan kaanee waboo jidhaa banna hundi keenya tokkummaadhaan fincilaas tokkummaan kaasna alaa keeysaan tokkummaan kaana once forever maaliif jennaan agarre qabsoon nu harkaa butamtee eessatti akka deemaa jirtu we see it already waan agarree jirruuf tana warri qormaata dabree wallisaa keessaas dabree jira warri kufee jira warri qormaata dabre walii hafeen nagayaan biyya nagayaan fudhatee deem malee gabrummaan tana booda oromiyaa keessan jiraattu never oromiyaa state of oromiyaa jaaram malee republic of oromiyaa jaaram malee tana booda never ever namni isin gabrummaa duudarra baadhachiiftan numan jiraanne tana booda tana jala muraa beekadha tanuma haganoon isin injee isin gaa fayyaa gaarii guyyaa gaarii isin injaa